Hayya ashamaa kam jirtu kabajamoo daawwattoota keenya nagaa keessanii ani nagaa godha maarrega kunoo arras deebi'ee dhufeen jira egaa arras kan deebi'ee fi waa malee miti innis obboloota keenya namoota sadan tokko qabadhe dhufee isaanis namoota waaqayyo sirbarraa gara faffanaatti fideraate qodaa biyya lafaarraa gara qodaa isaatiitti fideraate waaqayyoodhaaf hojjechaa jiran namoota sadii qabadhe dhufee waan ta'eef namoota sadan kana wajjin interview gaggabaabaa goona waan ta'eef hanga xumura qophii keenyaatti nufaa turaas nin jedha warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe share gochuudhaan hordofaa isin jedha hamma xumura qophii keenyaatti eessayuun deebinaa nufaa tura walumaan gara viidiyoo keenyaatti dabarru. Artistii durii sirbituu durii faarfataa amma paasterii amma Abbita'uu Kabbadee Fufaa eenyudha? Abbita'uu Kabbadee Fufaa jechuun anuma. Waaqayyo maal fasii godhe? Hidhaa namaa kutee boolla keessaa nama baasee seenaa namaa jijjiiree sirbituu luba godhee. Dhugaadha. Mee maal nu yaadachiisu barbaadda? Wannaa tokkoon si yaadachiisa. Tole. Fageenya na dhoowweef malee. Waldaa keessatti moo? Isin garuu luboon sodaatanii maal? Otuu lubi dhufanii uleedhaan nan buusin naabe. Haleluuyaa. Isiniin fageenya isin daangesse garuu waaqayyoon immoo fageenya daangesseera bakka isin jirtanitti bakka deemtan hundumaatti fageenya waaqayyoon daangesseera. Fageenya na dhoowwe malee hin jedhe inni fageenyi hin dhoowwine Ameerikaattis Begiittis Dambidollottis eessattis kan na biraa hin dhabne yeroo waan cinqii hundumaa utuu na biraa nafin kan na wajjin jiraatu haadha caalu akkuma dubbate Yesuus Kiristoosiin argadheera. Haleluuyaa. Kanaaf isa darbe maal goon? Kanaafi isa darbe sana isa liqimsu naaf ta'u. Kana achi seenaan kee jijjiirameera ka? Kana booddee seenaan koo jijjiirameera. Faarfannaadha seenaan koo. Haleluuyaa. Garuu ati Yesuusitti maaliif cittee taftee? Waan cinnee tabneef nutu beeka. Yeroo nuti akkas jennee haasofnu namoonni maal nuun jedhu? Nami gowwaadha nuun jedha waan meeqa naan jedhan anatu beeka waan Yesuus naa ta'e. Kana malees inni immoo kophaatti maal siin jedhu? Namooti waan baay'ee jedhu. Maaliif akka taatee kana jedhu abbaan beeka dabdaabbee isaa jedhan namchi tokko dura. Kanaaf kana booddee faarfannaan kee maaloo dharee maal jettee faarfatta? Waan anjitee si tabee fanatu beeka. Waan anjitee si tabee fanatu beeka. Yesuus siif maaloodha? Erkoo guyyaa rakkoo mechuu bara bara. Waan anjitee si tabee fanatu beeka. Waaw ajaa'iba! Garuu sirba kee keessaa tokko nu yaadachiisuu dandeessaa? Sirba koo irraanfadheera baay'ee isaa. Reediyoo irraa waan yaadadhu dheengaddan yaadadhe. Tole inni namti maal jedha? An dhugaa isaanii maal godhu irra dibaa quufne fakkaataa beela waggaa dhibbaa jedha. Yesuus inni na quubsu na keessa galeera sagarbaraa immoo nu quubsa Yesuus. Ameen. Amma erga amantee gammachuun kee akkamire? Gammachuudhaan guutamneerra dhiidhaan keenya siikameera gooftaan Yesuus gooftaa keenya waaqa baanee sabbaa keenya. Mee dhumarratti Yesuusin maal jettee golobuu barbaadda? Ahoo waaqa keenya galataami malee maal jennaree. Ahoo waaqa keenya galataami malee maal jennaree. Egaa interviewin faarfataa keenya paasterii keenya Abbita'uu Kabbadee wajjin taasifne kana fakkaata. Egaa amma immoo gara obboleessa keenya Caalaa Bultumeetti dabarra waan ta'eef hanga dhumatti nu daawwadhaa isiniin jedha. Warroota subscribe godhaa viidiyoo kana like share comment godhaa isiniin jedha. Walumaan gara viidiyoo keenyaatti. Caalaa Bultumee fayyina kana akkamittiin argatte? Tolaan argadhee jireenya bara bara lubbuu boolabsiitee baatee garbummaadhaan. Garuu teessoon Yesuus fideera si kaakumsiif mala ture? Kanaaf malansee teessoon ati fuutee irra na teessisee. Ulaagaa akkamitti dabarsee mootii? Kan taasisan darbamnee ulaagaa rakkistuu tarkaanfachiisee. Amma Yesuus irra homaayyuu siif hin caalu kaa? Himatu sirana toleetu sirana caalee sargamaa. Kafna mijatee natti hiiktee naniifee guyyaa wargama. Yeroo ba'aan sitti ulfaatettoo? Yemmutti baana tulfaatee yaaddoon nazardee wattisu tulluu gad gabaa dhuftee naafi
Irreekee humtuu nuttisu. Waaqayyo bakka eenyu sii bu'eere. Bakka haadhaaf abbaa obboleessaaf fira hin abbaluu lakkii hin hafuuwwan bira situ jira. Amma kana booddee utuu biyya lafaa ati nageessu ka. Innagau ilaanu tuuke beka tobbee karaate kutuuke silaatu naftina ona loltaare Yesuusii fuuntollee na toltaare. Garuu Waaqayyo kun siin si jaalatai. Akkam jaalatanaani naaf ulfina kee kanniste naa birmattee mariifattee arfi du'aa goote. Safuu daraara kee cuubbaa maaflaatte mirga kee geeddartee margama koo maal dinqii dararri kee. Egaa interviewin obboleessa keenya Caalaa Bultumeetii wajjin ture kana fakkaata. Egaa ammoo gara obboleessa keenya faarfataa keenya Abbabaa Abbushuutti dabarraa. Egaa ammallee namoonni subscribe godhaa. Video kana immoo like godhaa isin jedha. Walumaan gara video keenyatti dabarra. Abbabaa Abbushuu erga sirba dhiistee eenyuun faarfattaa? Isa du'a moo'ee ka'e isa faarfanna. Haalleluuyaa Yesuusiin faarfanna. Maal jettee immoo faarfattaa? Sinnaa fidee guyyaa galataa, sinnaa fidee guyyaa galataa. Sinnaa fidee guyyaa galataa, sinnaa fidee guyyaa galataa. Ati garuu daandii mataa keessatti deemtee milkooftee beektaa? Daandii mataa kootiirra fiige aan ofumaanii baadhee. Yesuusii wajjinii noo? Yesuus koosii wajjin michoome guyyaa gaariin argeeni. Hoolaan kaloo kee keessa dheedu ni milkoomeen jarroo. Waaqayyo garuu si'in nama akkamii ofitti si qabee? Ana nama fagoo ofiin dhiyeessite. Ayyaana kee guddaa daddabaan mul'ifte. Daddabaan mul'ifte. Maroo salphina keetiyoo? Waroo salphina koo jijjiirte ulfinaani. Badiif kan eegan ulfina koo arganii. Ulfina koo arganii. Ati Waaqayyo maaliin madaaltare? Maaliinuu madaalu guddaa jaalalaa kee abidda keessattu qaqqabaa ta'uu kee. Ammas taanaan boris taanaan yoomiyyuu taanaan faarfannaa kee kana booddee maaloo dhare? Sinnaa fidee guyyaa galataa, sinnaa fidee guyyaa galataa. Sinnaa fidee guyyaa galataa, sinnaa fidee guyyaa galataa. Egaa viidiyoon keenya irraa kana fakkaata ture akkasinitti gammadaniif irraa barattan abdii guddaan isin irraa qaba. Egaa amma viidiyoo biraadhaan walitti deebinutti nagaannaa turas ni jedha. Namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan ammallee siittan himaa subscribe godhaa. Godhaa ka subscribe dhaabatinaati. Viidiyoo hichamoo laayikii godhaa, sheerii godhaa isin jedha. Yaada qabdan immoo koomentii irratti naa barreessaa. Egaa paartii tan immoo eenyuun qabadhee kan dhufus koomentii irratti naa barreessaa isin jedha. Galatoomaa isin jaalladhaa isin jaallatamtoota.